Satittiin nahite hidhaa jaalalake kan namni naan baanne ulfaataa baakootii na dandeesse ofiike callisee yoon yaadu satittiin nahite hidhaa jaalalake kan namni naan baanne ulfaataa baakootii na dandeesse ofiike jaalalaaf safuudha giita koosi dhaabe isanaaf qophaa'ee fannoo koosi yaabe jaalalaaf safuudha giita koosi dhaabe isanaaf qophaa'ee fannoo koosi yaabe mudaa koo lakkooftee na rakkisteen beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee ulfaatu mudaa koo lakkooftee na rakkisteen beektu jaallatama abbaa koo maqaan kee ulfaatu Isanarraa mul'atu maatii koo anis kunoo weedduu haaraan guutameera karraa baaftee isanarraa mul'atu maatii koo jaalalaaf safuudha giita koosi dhaabe isanaaf qophaa'ee fannoo koosi yaabe jaalalaaf safuudha giita koosi dhaabe naaf qophaa'ee inni moo'ee jiru teessoo isaa gararraa kunoo annan godha waan hundumaa haaraa caaffatatti caafi jedhee dubbateera inni dubbates ta'ee argameera isa yaaddoon hudhee gungummiin harkanuuf sireef wiilchariirraa wawwaataa banbanuuf isa diinni fayyaa gabaabsee takaaleef karaan harkaa bannaan filannoo wallaaleef taliila sagalee burqaa asii madduun kana booda hin jiru karaan harkaa baduun eelaa kukulfachuun cabanii hadooduun beelaaf harka kennuun dhabanii gadooduun dubbii qaroo qabu isa diidatti arguun dhabduun dhala baattee lafti gogaan marguun madaa hedduun qoree lafeen haaraan biqilee danuutu wal'aanamee dhageessise ilillee labsii namni gooftaa hafuuraan labsaniin akkuma baay'oliin ofirraa cabsaniin har'ammoo darbeen kiyya keeti kunoo amantii godhadhu cimsadhu hidhanno dhiyoorraa fagoorraas yoo kana dhageessu fayyisuu harka isaa fageenyan daangessu gooftaa jabaa malee dhibee jabaa hin beeknu hawwii garaa keetii gooftaan siifaa kennu. Dear viewers, this is our midweek service and a special New Year Eve. On this day, many people are receiving men to their broken situation
freedom against their afflicting situation, health for their sickness, and encouragement against their lost hope. As Daniel said, a hand touched me and rose me to my hands and knees again. One in human form touched me and strengthened me, touched my lips, and I opened my mouth to speak. Then the hand of God will touch you too, as the prophet is touching people right here as a sign through this divine touch in human form. As you're watching to this miraculous happening here, by faith, join the prayer. For sure, you will never remain the same. Over any power that exceeds you, that hinders the answer of your prayer, a mighty hand has come against it. One thing you have to do is open your hearts. Leave aside your circumstance and focus the cross. Stir up the spirit in you. For the spirit of him who raised Jesus from the dead dwelling in you, who raised Christ from the dead, will give to your dead bodies also through his spirit that dwells in you. God bless you. Stay tuned, remain blessed. Mana nama dubbisu deeme darajaa mana isaanii irraa mixxaadhee kufe. Yoom? Torbee lamman kaleessa. Eessaa dhufte? Asuma magaalaa Naqamteeti. Ameen. 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 There was the sister. Amen. 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 Esther, since the last 2 weeks she was suffering of this issue. And man of God is ministering here. And as you're watching, receive your own miracle right there as she received her own miracle here. As you receive her deliverance here, may you receive your deliverance right there. You are free. Now man of God declared her freedom. Now she is celebrating, shouting, I am. Galateeffadhaafi, galateeffadhaafi. God has helped me. If you believe, be free from there. Amin. Isiniif isa ta'u. Eessaa dhufte? Finfinnee. Maal taate? Mootorii na rukuti. Mootorii siruu caccabse. Yoom? Jeeshaan guuteera. Eessatti si cabee? Kanaa gaditti na cabee. Intaa'u inka'u amma shinti beetitti na deemee hin fayyadamu. Shinti beetii fayyadamtu? Miilli koo hin diriiru. Kanaaf hin dabu. Dhiiga olichaan irraa kaasii bilisa ba'i. Ameen. Come on. Ameen. 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 Irraa kaasii bilisa ba'i. Come on. There was this man under the ministry of the Holy Spirit had a motorbike accident and suffering of this issue since the last 5 months. Now man of God is ministering him. Keep watching and receive your own miracle as you're watching to the miracle happening right here. Now man of God encourage him to walk, and he is walking by himself without this crime. Celebrating. I am here. Galateeffadhaafi harka keessa walitti buusuudhaan. Join me as I celebrate. Achi bilisa ba'a kan amantan. Be set free from there. Achi bilisa ba'a kan amantan. Be set free from there if you believe. Watch our screen. Watch. Now the man is celebrating and confessing, I am Galata here. jabaa dhiyeessaa gooftaadhaaf. Ameen. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Eessaa dhufte? Asuma magaalaa Naqamtee. Laqamtanyaadha? Maal taate? Mootora na galagashe. Mootora na galagashe. Jilba kee cabee? Jilba qadaaddiisa. Be free. There was this young man under the ministry of the Holy Spirit had a motorbike accident and a broken off his leg. Amen. 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 Ras. Karabababababas. Amen. Ras. 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 Amen. Ras. Amen. Ras. Amen. Ras. Amen. You go to church. Amen. Ras. Amen. Shibabababababas. Amen. Hallelujah. Amen. Nalal. Kai. Rise up. Keep watching. Man of God is encouraging him to walk by himself in instantaneous and deliver restoration. Amen. Amen. Amen.
Amen. Achis bilisa baa kana mantan. Bilisa baa kana mantan. Amen, Jesus. Bilisa baa. Be set free. Jesus. Be set free as you are watching. Want to call you? Watch us, watch. Want to call you? Maaltu si keessa darbe? December. Ilillee jabaa gooftaadhaaf. Is celebrating. I am released. Attamitti gargaaraa ture. Watch. Watch. Eenyuyyuu fooricuu kan danda'u. Can somebody make a sound of joy? Meena laal. Qaxarii deemi. He was testifying since the last 4 days. Ilillee jabaa gooftaadhaaf. Hallelujah. I have never worked. Maal taate jaarsa? Nama na dhai. Nama si dha'e? Eessa kee? Jilba koo. Come on. Keep watching. Come To on. this man under the ministry of the Holy Eh? Spirit. Come on. He was beaten by Come on. Karada basendo la bararia. totally controlled by the Holy Spirit as man of God touched at his forehead. He was suffering these issues in the last 2 weeks. Now instantaneously recovered. Ilillee jabaa. Hallelujah. Making a shout of joy and celebrating his restoration. Confessing, I am healed. I am healed. Amma maaltu sin keessa darbe yeroo isinii galatamu? Abuura Waaqayyo. Akkam isin godhaa ture? Na keessa gadi ba'e. Na Na keessa gadi ba'e. Inni lalla'a. Na keessa gadi ba'e humna Waaqaatu. Explaining what he felt. Bilisa baa Warri kan agartan. Bilisa baa. Ulfina jabaa gooftaadhaaf. Baa. Be set free if you believe as you are listening and watching this miraculous program. Kottu namicho kam. Maaltu si keessa darbe dhiin? Humna Waaqaa. Akka bakka na keessa gadi ba'e. Akka bakka. Felt something like a thunder passing through my bone. Hallelujah. Isin keessas gada ba'u. Isin keessas gada ba'u. May it pass down through your body. Managaan siniifatu. እግዚአብሔር ይመስገን Keetu namattu. ካኖ Aanno. አይ ምንድን ነው ችግሩ? ዴስክና ነርቭ ቋንጄን ያዘኝ ወገቤን ያዘኝ ጎባጣ አረገኝ ቋንጄ ከመቼ ጀምሮ ነው? 3 ዓመቴ እስቲ ሂዱ ተነሱና። Keep watching to the ministry of the Holy Spirit to this mommy. Came from Anno No. and suffering such a pain because of the disc and the nerve issue for a long time. And man of God is ministering here. Now she is totally controlled by the Holy Spirit. This man of God is touching at her forehead and body. No man of God ministering here, waving his hand. And she is totally controlled by the Holy Spirit as he is waving his hand. Keep watching, for you will be the witness to the healing hand of the Lord going on. ወገቡ አልቀቅ፣ እጁ አልቀቅ፣ እያንቀጠቀጥክ ሂድ ብያለሁ፣ ሂድ Shake her body and release her. ሂድ ብያለሁ። ሰንሰለትን ፍታ Get out of here ኢየሱስ ደም and release your chain. ስራስ ኢኬራ ቼኒ ዲና I break any chain of the enemy from you. ስራ ኢኬራ ቼኒ ዲና I break any chain of the enemy from you too. watch a screen, watch. Akkashanitti lafa qabatte jaartin kun
gooboftee dhufte agartan min yeroo sila dhufte mee warra agartan yaam goobessee gadi kaasii dhaabi She came bent kifachayin ishiin down. ሶስት ጊዜ አስተንፋሽሽን ወደ ውጭ አውጪ አንድ የመጨረሻ out As she came for the ministry, you're free and the man of God declared her freedom. ቀና በይ እጂ በቃ ያው watch What a miraculous thing! Unbelievable! እዩ ፈርጮ ከንደንደው Make a shout of joy! ይሁዳን ፈርጮዳን ብልሰባ ከነመተን ብልሰባ Be set free! Set free! ነይ ማርኩኝ ኢየሱስ አትፈውሰኝ አልሄድም ብየው ነበር ዛሬ አልሄድም ካንተ አልኩት እኮ ስንት ዓመት ነው እንደዚህ ከሆነ 3 ዓመት አሁን ምን አለ ምንም ያድናል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እዩ ፈርጩ ከንደንደው ጎፍታ ሃሌሉያ She have never stopped. ብልሰባ ከነመተን ብልሰባ Be set. She have never stand alone since the last አመሰግናለሁ three. ኢየሱስ አመሰግናለሁ ከልጆቻችን ከቤተሰብ ችግር አዳንከኝ ኢየሱስ አባቴ በጎረቤቶቼ አዛምናቸው ጎረቤቴ መሰክራለሁ እያልኩ ነበር ለጎረቤቷ ሂሳብ ነው ጎረቤቷ ኦርቶዶክስ ናቸው ኦርቶዶክስ መሰክራለሁ ለጎረቤቶቼ ኢየሱስ እንዳታሳፍረኝ እያልኩ ነው የመጣሁት አላሳፍረኝ አሜን She came here having a confidence. ኢየሱስ ወታደር ነኝ So Jesus. ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለሁኝ አልመለስም ለጠላት እጄን አልሰጥም እዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለሁኝ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም እዋጋለሁኝ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም የኢየሱስ ወታደር ነኝ ሃሌሉያ የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም እዋጋለሁኝ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም እዋጋለሁኝ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም እኔስ የተሰቀለውን ክርስቶስን እሰብከዋለሁ እኔን የተሰቀለውን ክርስቶስን እሰብከዋለሁ የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለሁ አልሸነፍም ለጠላት እጄን አልሰጥም ወገራላች አለበር እግዚአብሔር አደረገልኝ ምን ናቸው እናቴ ናት እናትሽ
ምን ማድረግ አይችሉ አቃና ብላ ሜዳችንም ወገባኔ ያቃጥላታል በቃ ሁሌም ተጎንብሳ ነው የምትሄደው አንድ ቀን እግዚአብሔር ያቃጣያላለች ማዘር አው ምን አለ ምንም It was didn't get a burn before the ministry. Ciao Narbi ciao ciao Now she's saying bye to his sickness. Gataba waramantan. Leave your sickness as you go. Jartin la faqabatan deeman amma kasanit deeman ol jedhani waggaa sadi fagartan. Goobummaa furarra. From spiritual bent. Goobummaa ekonomiirra. From economical bent. Siikeeromna dhiiga yes. I release you by the power of the blood of Jesus Christ. Mara kinnike. Diski maal gochuun dandeessu? Deemuu danda'u. Deemuu dandeessu. Mara kinnike. Diskidha. Diski. Maal gochuun dandeessu? Hojjechuu danda'u lukaan nyaata. Keep watching these two men were suffering of disc slippery and man of God is ministering both of some. Keep watching. Totally controlled by the power of the Holy Spirit as man of God touch at his forehead. Keep watching. This is a divine touch of the Holy Spirit through the hand of his prophet. You are free. And man of God declared his freedom. Nalal. Hey. You are free. You are free, my brother. You are free. Kana gochuun dandeessu? Danda'u baay'ee na dunya. Mara kinnike. Diski Kai. Galateeffadhaa fi gooftaa. Now they are celebrating after checking the recovery. Keep watching. This is the another man checking his restoration. Be free. Belisa shenkun gamme. Man of God declared the freedom of this sister too. Galateeffadhaa fi obboleessa kanaafis. Join him as you celebrate their restoration too. You are free. The man of God declared her freedom to this sister too again. Now she is checking. Keep watching. She is checking, doing Galateeffadhaa fi abiddanna keessa darbee jiru. she have never did since the pain. Ambilisa And celebrating. Ambilisa I am free. Bolet. Sokera. Uga? Sokera. Bara. Remain healed forever. Gabaabsi rakkina kee dubbadhume. Ji'a sagal fixeera harki koo erga cabee dhima dhiigamma ji'a sagalitti ammas dabalataan nanna keessa fiigee dugda koona nyaatee boqoo koona qabatee waggaa lammaffaadha erga gaafan deetii ol jedhee gad jedhee caan kopheen kaadhu. Hallelujah. You are free. You are free. Nduun jiru. Gadi jedhee kophee unan deemu. Mee amma ni ilaala gajedhaa. Celebrating her restoration. Waa isaan dubbatanii waa isaan hojjetan immoo ilaalaa gooftaaf garata gargar hin jenne dhiyeessaa dabalaati ammas. After man of God ministered here. Gadi jedhee kophee koonan deemu baafadhu yeroo deemee dhufu ijoollee gad jedhee naa baasa ture. Amma waan tokko natti dhaga'amaan jiru. He is saying, I used to suffer to do like this, but now I am already healed. Rakkina keessan gabaabsitanii dubbattu. Rakkinni koo ceekuudha. Buqqaadha. Irran ciisuu na nyaata. Nan kufeen ture jiishanan ja'an kana. Malte arginu kun. Harki na buqqa'ee irra ciisuu hin danda'u. Olin ka'u. Olin ka'u. Kasol. Ol. Keep watching. Ol. This man was suffering to lift up his hand before the ministry. Lama sadi. Keep watching.
Now he is able to lift up by himself. And the Spirit of God touch him through touch of his prophet.